sodaatu rabbiin du'aa keessan nun argisiisin dhabamtanii biyya lafarra guyyaa qiyaamaa isinii fuula rabbii dhufu rabbiin nu agarsiisu yoo beeka kana dalaytan yoo tawbattan taaba Allahu alaa man taaba rabbiin nama isa deebi'e irraa hin deebisa isin dadhabde hayyuun isin kadhatte baabaariyaat isin kadhatte dhaabbate boo'ee yakka keessan dura anaaf fudhata jee arrii lamaan isin dura dhaabbate Abu Mu'aaz akka keessanii maal isinii godhuu danda'a umma seeran qabne hay mootummaa ofiin sodaanne seera biyya keessa jiruun sodaan shurtaa ofirraa eegaa nama alollotu akka yeeyyii miila lamaati rabbiin nu keessa kaa'e bineensa seytaana ilma namaati mikun rahmatan qabdu jara kana saddeettan kun yoo miidiyaa alamaa boolettis maxxanfame safaaraa hundan maxxanfame birrii baafne yakka murtii irratti dabarsine muka nama godhanimi فاعتدوا بمثل ما اعتدى عليكم خموخ تقولسن يو كان جراتو تي مكم چانسن اكم جرا ديرتي بر دون سينا دابر ديرتي سيفتقاچو بر سوشال ميديا رتكنا ساتلمون جرانا ديرتي سيرا دون سيف غوتو مار اكن ساتلمون لبون مكا خيت جامسن مكا تجابسو كم بكا فدي هاتو ارسي بر جول اورمو كان ولون تجابسو كم دي كان غوري خان ولون درو درسيته نما كان ودي جيرا مناسان جيرا ريفو ميراندو في اتي جيران لايف نتاني هاتون جرانا كان أحمد أكثر كرمان سنجار أنا كتبت ربي رحمته سني بقول أستاذ غلطوما وأنا لقيت فدي وأنا لقيت ساعتورة أستاذ نجينا غلطوماني يجرانا أمبو كنينا إدر أورو صدوما يوم نسارا كيسة كبوه ولا رازيرا غغاوستاني تو منودو بتاني أني هاسو في متي أحمد جرّا هاسو مربادو يواسي بوداسا نجارنا أبصها كبار نمنو مانتي كويسي مال شيخ أمن دوسا يو سكندي صدوما ندوب ربريتي إيجاد دقيقة تنتي إيجاد صدوما متي دقيقة صدوما دبر سا أمي كتاي ما يقول هاسو في متي فرسلا هاسو جوجا ده هاسان ترتيب أبان هاسو في متي أي إدر أوبس مي هاسا إنو ما صفنا مي أورونا دبتو مي دبتو وانجرو قوتو جرنا أنا إنقد أكو أستاذ أبو موسى عبد البطن كان دبّر نجا كان أبو سوراف والله فيديو كي أصلي برات ناس لا وجول له سعودي جو أبو بربا جبنان سيرا في سيرا كو فجدنا ميك أبسو كقول جل كبيرة هر أحمدي بتا دي ما نما مويني أكو ولا كاودو سينه أكوان أحمدي بدير أبو كنا قولي أني يكسر اتفو في دي فما سما وادام سما رجال كبا تكفى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم توقنا ما كيسن سفته يوس دقيقة كنيته فيتو دقيقة متى إسار ركاي جدو نمتين هاساي نتيكو كباجة ميدي على كباجة كيلي إقاد دقيقة نما كنيته نمني عفيتاتو يادا كان كيوان هاساو قبل دورا يو هاسوفتي لها كيتير تنمو سيداقه ناقي النجر أستاذ أبو معاذ هدو غلطوما والفادا wanni gaafa rakkoon tanaamiti gaafa jalqaba baatii tokko dura rakkoon kun uumame gaafa sanirraa jalqabnee haasayaa turre wama wal fakkaataaf wanni dhugaa yoo hojiirra oolte badiin hin baay'attu waan Abu Mu'aaz jedhan kuni yoo hojiirra oole gaha haasayaa namni dhibbi haasayee miti jarana dubbiin namni hedduun ooyibata saati ani liibise Oba debi awari tokkon keessan dalaga asirra dalagamtu qalbiinillee isin jaalatte jaran ka qalbiinillee isin jaalatte ka dubbattee akkas godhi jettee miti ka dalagaa dalagu san qalbiin itti si gammadde walloon tiyya akkana naagoote arsii akkana naagoote arsiin tiyya walloon akkana naagoote jettee qalbiin si gammadde tawbaa deebi badiisan keessa harka qabda tokkofa isi lammata baay'eellee isinitti haasa'uun fedhan yoo yayyii afaan Oromoo dubbattu tanniin jarana yayyii nuufoo walii hin nyaattu yayyii afaan Oromoo dubbattu tana cufa isii walitti xuruuranii seeraan itti gaafatamtee adabbii jaraan malu hin fudhanne wallaahi salphinni kun Oromoo irraa tasalleen dhaabatu boru miidiyaa kanarratti baasanii takka maqasii namarraa quba ciranii nu garsiisuu deeman ummanni kun waan sodaatuun qabu namni nama rabbiin sodaatu badii akkanaan dalagu namni maatii sodaatu qabu badii akkanaan dalagu namni xiqqoma sammuu wanti namummaa jedhamu wayii itti dhagahamu badii akkanaan dalagu kunniin nama osoo hin taane bineeyyii nama keessa jiraatu warri wararsi fiilmi jedhan jarana fiilmi wararsi fiilmi nama sodaachisu san daawwataa turtan ka qalbiin itti gammadaa turtan
kabaga akkas godhan jettanii itti gammadaa turtanuu tooybadha. Warri miira keessa galtanii yookiin gosatii akkana godhan, arsiitii akkana godhan, walloon akkana na jalaa godhan jettee qalbiin itti gammadaa turte. Toobadha. Warri koomantiin hamilee ta'aa turte. Toobadha. Dhiibbaan nuti godhuu qabnu araarri jedhan kun tasallee milkaayuun qabaatu karaa araara maarree jara asirra wali araarsinee naga buufnaati. Yayyii tana guuranii seeraaf dhiyeessanii daa'imman santa miidhaan hagas gahu irra gaheessan yaalchisuu qofatu furmaata. Daa'imman tana itti gaafatamummaa eenyu fudhata daa'imman rakkoon hagas gegeettu sun irra gahe. Salphinna hagana gahe kana eenyutu itti gaafatamummaa fudhata gaafa miidiyaa kanarratti araarsina jettan. Tokkoffaa waan amma reefu Abu Mu'aazillee jedhan. Namni hedduulleen jedhaa ture. Ijoolleen Arsii yakka kanaaf itti gaafatamna jalaa hin baatu borullee yoomillee tokko qabadha. Maqaa keessan beenya eenyummaa keessan beenna. Haga isin badii kana eegaltan isin qorachuu jirra. Osoo duubaa maatii sodaattan maatii qaanfattan qabaattanii badii hagana gahu Arsii irratti hin dalaydan. Walloon irratti dalanna jettanii ilma Arsii muka hudduu keette ati ka Arsii. Ka walloollee ilma walloo muka hudduu keette. Tana ifa baafnee wali himna. Ammoo wanni amma isinirraa eegamu badii qara dalaydaniifuu itti gaafatamummaa jalaan baatanii daa'imman namaa ta badii irratti dalaydan cufa laakkaa yaati tarakkaba maanguddoo biyya san keessa jirtutti. Ufii keessanii harka uf kenna nagaa bayuu yoo barbaaddan. Yoo badii dalaydan tanatti gaabbitanii rabbii keessanii irraallee hawaasa kanarraallee dhiifama argachuu barbaaddan. Badii dalaydaniif harka keessan kennadha daa'imman badii irratti dalaydan san waliin. Amma miidiyaa harkaa qabdanii bakka feetan gaadaa feetan keessa teettaniiti zarraaf jettan kun wallaahi rabbii miti ilma namaa jalaa isin baasuu hin danda'u. Dhiirti ta dhugaan namoomaaf hojjattu dachimaati keessatti badii hojjattu san keessa dhiira kumaatamatu jira. Kumaatamni akkasitti muka hudduu si keettee seeraaf si dhiyeessitu. Ammoo yoo badii dalayde tana ufitti amante Arsii irrannatu badii dalage walloon irrannatu badii dalage tagama lamaaniinuu jirtan. Anaaf ka Arsiillee arsimarra badii akkasii dalage ka walloollee walloomarra dalage malee diinaa miti kun. Jarana seenaa keessa waan nuti dhageenye Alii Muusaa sirna dargii waliin ta'eeti hawaasa Arsii keessa nama 50 harka walii hidhee ija hidhee rashansiisee jira. Diina waliin ta'e akkas nu godhe namni seenaa san kaasaa jiru hin jiru. Ammoo badiin isin sooshaal miidiyaa irra baaftanii hawaasa kana saaxiltan wallaahi yoomillee mataalleen hin baatu itti gaafatamummaa kana jalaallee hin baatan. Furmaanni jiru jara kana seeraaf dhiyeessu warri miira keessa galtanii labsii dabartaa turtanillee tokkoffaa Ahmad wallaahi ati gaabbitee yaada akkanaa dubbachuu keetiif mana kan keesseen dhugaa sitti maal. Warra labsii miira keessa galtanii eenyurratti miira keessa galaan daa'imman gammoojjii keessatti gubattu santuyyuu miira keessa nama galcha malee yayyiin tunniin daa'imman sunniin itti gaafatamummaa jara sanii namni fudhachuu dandeettu tokko hin jirtaa yoo ati asirra baatee akkas godhi jettee daa'ima namaa qabanii badii agas geettu irratti dalagan. Wallaahi nama mara caalee namni miidiyaa kanarratti argame mucaa ijoollee walloo lama wal bira teessisee jarana nama ijoollee daa'imman tana jedhe. Huduudarraa dhufaa jirti yoo tume maal irraa argadha namni jetta wallaahi imimmaan na boochise mucaan sun imimmaan na boochise namummaa isa keessa jirtu san isa goosise mucaa san jechu innuu ijoollee ammoo ijoollee isaa akkuma inni jedhe waan fedhe godhuun danda'a daa'imman ganna 15 hin caalu. Yayyiin tunniin rifeensa filatteeti bakka feetetti daa'imman namaatti taphattetu yoo seera jalan oolin yoo jarri cabin yayyiin Oromoo ammallee hin cabdu badiin kun ittuma fufa. Dubbii takkatti isinii himee irraa isinii bu'a. Tokko obsaa abdii isaanii yaadatta sifaa namni waan kana furmaata buuse gaaf duraallee. Ejjannoon kiyya guyyaa sanillee ni yaadatta mana asliititti jarri kun seeraaf dhiyaachuu qaban jedhe. Araara jettaniimi ammallee araarri akkasii deebinaan baatii hadhaa'uma akkanaatiin walitti dachaanaa hin dagatina. Daa'imman namaa jaalatanii osoo hin taane dirqama sa'aatii ammaa irraa namu yoo sila yoo gaabbanii jiraatan fuudhanii akkasitti tawalloollee
ijoollee san waliin jaarsa wallootiif sheeka wallootti uf kennuu qabdi. Taarsiillee yoo wal daa'imman san waliin warra rakkoo irra geessite san waliin kunoo badiin dalanne tana isinitti uf kennine. Aarii badii dalanne tanatti gaabbine jettee yoo daa'imman badii irratti dalayte san harka qabattee daa'imman san waliin uf kennite. Rabbiif ummata irraallee araarama argachuu chaansii paarsantii 10 qabaachuu dandeettan. Ammoo wallahi abadan seera jalaa ba'uu hin dandeettan badii isin dalaytan kanaaf warri badii Oro galatoomii Heidarillee nariifatana fakkaate yaadni kun yaada sirritti fudhatamaadha. Araara caala seera qofa. Ani kanuma jedhe. Ani biyyaan baa taa'eetiniin namni muka itti oofaan jedhellee abdii bilisummaati. Mucaa abdii jedhamu kan uummatatti muka oofsisu san jechuudha. Galtanii miskiina karaa deemu qabaan jenne. Warra magaalaa keessa taa'ee kakka abdii bilisummaa Kiingi Ahmad Umar Walloo isaan kana muka jala dhaabaa itti oofaa har'allee jedha san. Isaani warri ilma jiraa osoo jiru muka hudduu namaati oofee argisiise. Sidii galee seerri abbaa fedhee kanan nafaana dhaabatan seeratti irra jechuu miira keessa galee kana godhuu hin danda'a. Anaa miti mana murtii dura yoo dhaabbadhe jechuu kanarratti qirii takkan qabuan. Viidiyoo jarri ilma namaa jiraa huddutti oofte seeraaf dhiyeessuu hin danda'amu. Abbaan fedhe gara barbaadeen natti haa dhufuan. Isaani ka ilma namaa osoo lubbuun jiru muka itti oofe. An namoota muka nama oofan muka itti oofaa jedhe. Dhalataa Walloo miskiina karaa deemu osoo hin taane jechuu kiyya. Sinii galtanii haala kanaan akkasii hubadhaa amma carraa namaan fudhadhu obsaa fi